sirni apartheid cabee Nelson Mandelaan kabajamaan pireezidaantii Nelson Mandelaan mootummaarra dhufan anis ambaasaadara duraa ka Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti jedhee muudame. Guyyaa jalqabaa pireezidaantii Nelson Mandeelaa wajjin wal argitan mee maal waliin jettan maal yaadattan? Gun ani Mandeelaa wajji akkasitti kabajaan dhaqee hojii teenyu Mandeelaa ani waan Itoophiyaa gama Itoophiyaarraa isaaf himuufin hawwii qaba. Jeneraal Taaddasee Birruu ni jira hin jee na gaafate. Jeneraal Taaddasee Birruu addunyaa tanarra hin jiranii. Jeneraal Taaddasee Birruu wareegamanii Afrikaa kibbaa uummata gurraachaaf qabsoofnu bakkaan dura qawwee itti dhawee baradhee barnoota fudhadhe Finfinnee kolfee yeroo sun Jeneraal Taaddasee Birruu na barsiisee namni gurraachi biyya sun keessa jiraachuun mana ijaarrachuun dhorka. Mandeelaa farra ajajni gabbu'ee nama gurraacha akka mana barnootaa na hiixan. Yoo mana barnootaa na qubaatan laayisansii keessan isinirraa fudhatamaa. Yeroon ani galamsootti deemu Ahmad ajjeessanii galamsoo fidan magaalaa galamsoo. Magaalaa galamsoo fidaniitini poolis xaabiyaa jira. Poolis xaabiyaa biratti darbarreef keessa. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashiid irra guddaate. Isaan mana hidhaa keessa jira muttaqiin kun. Mana hidhaarraa baasan namicha kana ni beektaa jedhanii gaafatan kun eenyu jedhanii gaafatan reef keessaa kun Ableessaqiyyaa Ahmad Taqiitii jedhaniin. Egaa Ahmad Taqiitii fi Ahmad Taqii ajjeefamee booda Elamoo Qilxuu ajjeefamee booda sabboonummaan Oromummaan natti uumame. Keessattuu Taaddasee Birruu ka jedhaniin bara kanaa Oromoo jecha qabsaa'u jiru ka qabsaa'u Haayile Sillaasee wal dhabee asitti hunoo hidhaa jiru. Komisir asitti jiru jee Taaddasee Birruu agarsiisa. Yeroo sun an Taaddasee Birruu akkana zaata isaatis arkee jechuudha. Gaafaan yuunivarsiitii barsiisu maal irratti barsiisan African political system. Sistema Afrikaa keessa jiru bulchaa. The Nile that created Egypt will not be allowed to destroy it. Hassan Ali nama cimaadha, nama sabboonummaa qabu, Oromummaa qabu, itti dhagayamu, nama haalaan qabsaa'ee. Gaafaan ani ambaasaadara tahee Daba Afrikaa deemu innis pireezidaantii Oromiyaa ta'e as filatan. Na iyyafatanii na harkitanii asin dhiyeessuun kun naaf kabajaa guddaadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan keenya har'aa nam jabaa ambaasaadar Muhammad Ali Jaaniini waa hedduu irraa barachuu as teenya. Hamma maayyii sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa kiyya. Yuunivarsiitii Finfinneetti eegaa barattan booda barsiisaa yookaan leektarara taataniiti tajaajiluu akka turtan keessattuu ganna 14 oliif kana odeeffadheetiin jira. Achi keessatti egaa namoonni isin barsiistanii bakkaawwan gurguddoo tajaajilan jiraachuu malaniiti. Waa gaarii na gaafatte takka gaafii akkana namni na gaafanne namootaan ani yeroo sun barsiisee sabjektii takka osoo hin ta'in taaka 2-3 barsiisee arraan tana bakka gurguddaa jiran yoonsi tokko illee maqaa sii dhabe mee waan irraa haa jalqabnu kabajamaa Warqinaa Gabayyoo amma kabajamaa Warqinaa Gabayyoo ministeera dhimma alaa ture asitti Itoophiyaa ministeera dhimma alaa sadarkaa guddaadha. Achirraa ammaan tana daayirektara guddaa Igaadirratti hoogganaadha. Taakka isa jee. Itti aanaa ministeera dhimma alaa ministeera deetaa turte Hiruut Zammana jedhaniin isinis barattootiyya turte politikal saayinsii keessatti. Naalakkaa lama jee sadeessa kabajamaa nama beekaa hayyuu amman tanallee hojiirra jiru ambaasaadar Diinaa Muftii barataa kiyya ture innillee barataa kiyya ture ammallee Niiyoork Ameerikatti bakka bu'aan United Nation ka Itoophiyaadha. Tasfaayee Yilmaa jedhaniin ammallee ni jira barsiisaa barataa kiyya ture jechuun innis. Wal gaafatan isi na gaafatan hundinuu na gaafatan amma ambaasaadara London tures waan ni Shaawul. Masfin Shaawul waan ni ture London ture Ingilizitti bakka bu'aa ambaasaadara Itoophiyaatti achitti hojjechaa ture. Yoo si lakkaa'e namoota hedduu barsiiftaa. Hanga 16 gaaf tokko taa'ee lakkaa'e ambaasaadaroota ministeerota kataan isaan kun hundi warra tajaajilaadha. Wanni maqaa isaanii yaadadhu. Gaashee jedhanii na yaaman Obbo Muhammad Ali jedhanii maqaa bireedaan na yaamanii isaan kanaan ani bu'aadhaan jiran kanan. Wanni biyyaafis gaariidha. Biyyittinis isaaniitu amma biyya sossoosu jira hojjechuu jira jechuudha si hima. Hedduu. Kuni bu'aa waan safaadhaan laalamu miti waan nama boonsu. Yuunivarsiitii Finfinnee gaafa turtanii kan odeeffadheetti federaalizimiin wal qabateeti
Waadha dhaleessu turtanii? Okay. Laal waan gaarii fidde dhugaadha. Yeroo Addis Ababa Yuunivarsiitii barsiisu. Ihaadeeg biyya tana gizee qabatu konferansii tokko qopheessan. Eenyu qopheessee Jarman Frederick Elbert Kajewu NGO tokko qopheessee political transformation irratti yaada dhiyeessaa jee. Yeroo coomsaati jechuu beekadhu. Ihaadeeg seenee baatii lama keessatti. Yeroo sun ani federaalizim irratti xalayaa barreesseetiin artikilii barreessee konferensiif dhiyeesse. Federalizim Itoophiyaa keessa dhufu jira. Historical necessity dirqama seenaa ta'e dhufu jira. Namaa miti kafidu. Harki guddaan irraan fudhanne. Sirna federalizimii. Kanaafuu maayii irratti milkooytan. Awwaala isa dheetan yeroo jalqabaaf. Sirni apartheid cabee Nelson Mandeellaan kabajamaan pireezidaantii Nelson Mandeellaan mootummaa irra dhufan. Anis ambaasaadara duraa ka Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti jee muudame. Afrikaa kibbaa dhaqee jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha. Yeroo sanitti it was 1994 akka lakkoofsa faranjiitti bara 1994 Mandeellaan kan filatame. Anis kan ambaasaadara ta'ee akka haaraatti imbaasii ijaaree. Ambaasaadara jalqabaa. Ambaasaadara jalqabaa. Afrikaatti jechuudha. Ta'ee anaatu dhaqee jechuudha. Ajaa'iba. Anis mee kanarratti gaa maatii keessanirraa suuraa takka takka argadheetiin jira. Ni yaadattanii kana? Yaadadhee. Kuni guyyaa sani kun? Guyyaa sun gaafaan dura dhaqe suni hogguun waraqaa muudannaa credential jedhaniin ittiin muudame. Hogguun Dawaa Afrikaa dhaqee Pretoria dhaqee Mandeel waan inni dhiyeessu waan inni dhaqee Cape Town dhaqee Mandeellaaf dhiyeessu suuraan tuni suuraa seenaa qabdu suuraan akka malee jaaladhu namichinis akka malee jaalatamaadha nama kabajaa qabu nama guddaadha nama beekaadha. Hogguu suni kana yaadadhe jechuun suuraa tana. Guyyaa jalqabaa pireezidaantii Neelsan Maandeellaa wajjin wal argitan. Mee maal waliin jettan maal yaadattan? Wanni ni yaadadhu gun ani Maandeellaa wajji akkasitti kabajaan dhaqee hojii teenyu Maandeellaa ani waan Itoophiyaa gama Itoophiyaa irraa isaaf himuufin hawwii qaba. Immoo Maandeellaan narra waan Itoophiyaa haasawuu fi irra dubbachuu fedha. Nin ajaa'ibe waan haalaan na ajaa'ibse. Maali waan Itoophiyaa akkana ture Itoophiyaan akkana bara akkas turte akkana jecha eegana hami booda waan tokko nin na ajaa'ibe kan akkaase. Jeneraal Taaddasa Birruu ni jira jee na gaafate. Hayyee. Haalaan na ajaa'ibe. Waliin tura waan ta'eef. Jeneraal Taaddasa Birruu ni jira jee na gaafate. Hayyee. Jeneraal Taaddasa Birruu addunyaa tanarra hin jiranii. Jeneraal Taaddasa Birruu wareegamanii. Jennaan haalaan na dhagame. Gaditti akkanatti qalbii kiyya onnee keessatti natti dhagame. Jeneraal Taaddasa Birruu nama jabaadha. Nama haalaan biyyi tiyya Afrikaan kibbaa akka bilisa baatu. Nama gargaarsa guddaa nuu godhee. Anillee nu qoba qabdanaan jee. Kitaabaan katabe barreessa keessatti illee maqaa kaase. Leenjii kaniin fudhadhe dura. Gaafa bilisummaa uummata Afrikaa kibbaa uummata gurraachaaf qabsoofnu. Bakkaan dura qawwee itti dhawee baradhe barnoota fudhadhe. Finfinnee kolfee yeroo sun Jeneraal Taaddasa Birruu na barsiisee Korneel Taaddasa Birruu na barsiisee warri isaan jiran hije warri tokko ni jiran ijoolleen isaallee ni jiran jee haalaan gammadee kun waan ajaa'ibaatinatti waan Itoophiyaa irraayis seenaa dubbatee immoo yeroo sunitti ani waan inni dubbateef waan inni jee hunda barreesseetiniin asitti ergee wucci guddaa ministeeritti ergee gaazexaa irratti akka bahu. Yeroo sun gaazexaa irratti bahee ture. Ati gaa yeroo sun ijoolleedha yaadattu amata 33 jechuudha. Wanni nama dubbachuu jiru kun amata 33 ture jechuudha. Kuni waan ajaa'ibaati. Seenaarraa gaa hoggaanii fi dubbisnu waa'een biyya Afrikaa kibbaa jaan kana keessattuu yeroon san yeroo ce'umsaa na fakkaata gaa. Warri adii fi gurraachonni indigenous people jennu kuni. Namni asii deemee bakka faranjiin itti qaraatu namni kan qara'uu hin danda'u fa'aatiin odeeffadheeti. Waan akkana wal qabatee wanni isin qunname jira laata? Amma yeroon ani dhaqu apartheid ganaa caccabee hin banne. Yeroo ituu keessatti hin dhaqe. Yeroon ituu hin dhaqu sun keessatti namni gurraachi biyya sun keessa jiraachuun mana ijaarrachuun dhorka. Maaliif heeraa jira? Heerri jiru sun maali? Pretoria magaalaa guddutti
nama adii qofti jiraata. Namni gurraacha achi keessa jiraachuu hin qabu. Ijoollee qofaate ijoollee achi barsiisuu hin qabu. Uummata adiif hojjeteetuma hogguu sa'a 10 takka ga'e sa'aatillaa fi biyyaa bahuu qaba jechuu heerri jira. Yeroo naan dhaqe sun akkasuma ture. Uummata adii booda uummata kalarri jaanii jira. Uummata isaanirraa dhalate. Manni adiin uummata gurraacharraa yookiin uummata eeshaarraa dhalate. Kalarri jaaniin. Isaanis ganda kophaa qaban. Magaalaa kophaa keessa jiraatan. Gurraachinis magaalaa kophaa qaba. Magaalaa uummata adii keessa hin jiraatu. Bantustanization. Akkamatti kalariin, color discrimination jechuun bifaan gurraachaa fi adii jechuun namni kun discriminate tahee hogganaan achi dhaqu wanni tokko na mudate maali ijoollee qabadheen dhaqe ijoollee qabadhuun manni barnootaa nama gurraacha sun dura fudhatee hin barsiisu heeraa jira nama adii qofa. Amma ijoollee tana xiqqoona rakkise baatee 4 eegaa rakkadhe booda standing order ajajni tokko gabbu'ee Mandeellaa farra ajajni gabbu'ee nama gurraacha akka mana barnootaa na hiitan yoo mana barnootaa na qubaatan laayisansii keessan isinirraa fudhatamaa jechuu ajaja eega gad dabarsan booda akkasitti mana barnootaallee ijoolleen argachuu dandeesse waan akkanaafaa jira waan akkanaafaa nu mudate immoo Dawub Afrikaan ummata cimaadha ummata gurraacha keessaaf ummata bilchaataadha ummata qabsawaadha Mandeellaanis gaa ummata kana bilisa baasuuf akka malee qabsaawee amata toora amata 30 hidhame isaa wal arkuun anaaf kabajaa guddaadha yeroo sun keessaafuu waan Itoophiyaa irraa inni irraa dubbate irraa dhagayuun kanallee barreessee yeroo sun itti dabarsee nuuf seenaa dhalootaaf illee dabruu qabu jeetii yaa. Kitaabni kun Oromo Politics Reflection and Statement ja'uun namoota magaalarra ture gurguramaa ture Ambaasaadar Muhammad Ali ja'a. Kitaaba kana keessatti daawwattoota keenya seenaa hedduutu jira gama artistootaan gama namoota siyaasa keessa jiran qabsaa'ota dur buleeyyii ta'aniin gumaachi isaanii maal fakkaata kan jedhu afaan Ingiliffaatiin barreeffamee dhaleeffameeti jira. Kitaabni kun tureera gabahee as keessatti bikkaan aan hedduu akka irraa haasawaitan kaniin fedhu waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Ahmad Taqii. Walquba qabdanii dhiiroo wal beeytan. Suuraa tanallee nin beeka. Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Ahmad Taqii Rabbi rahmataa godhuu fi isaan lameenuufu. Ahmad Taqii wanni tokko wanni asitti dubbachuu fedhu gaafa Ahmad Taqii ajjeefamu. Gizee Ahmad Taqii ajjeefamu. Ahmad Taqii qofaa miti Elemoo Qilxuu gaafa wareegaman. Ani Ameerikaa irraa galeetiniin Ameerikaa irraa dhufeetiniin firaan gaafa dhajee galamsoo dhaqe. Hogguun galamsoo dhaqu odaa bultum xirroo bakka jaanitti Ahmad Taqii Oromoo jecha qabsoof bahe Ahmad Taqii wajjin beektan isaaniif qabsoo Oromoo jalqaba hundeessee darajaa kana amma irra jiru kana akka nu gahan godhe. Yeroo sun yeroon ani galamsootti deemu Ahmad Taqii ajjeessanii galamsoo fidan magaalaa galamsoo. Magaalaa galamsoo fidaniitini poolis xaabiyaa jira. Poolis xaabiyaa biratti darban reefkasaa. Reefkasaa guu darban Ahmad Taqii reefkasaa kana namni marsee akka ilaala. Isa kana ni beeytaa jedhanii abbileessa isaa Muttaqii kajaaniin. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid. Kuni Ahmad Taqii Sheekh Muhammad Rashid. Muttaqii Sheekh Muhammad Rashid irra guddaate. Isaan mana hidhaa keessa jira Muttaqiin kun. Mana hidhaa irraa baasan namicha kana ni beeytaa jedhanii gaafatan kun eenyu jedhanii gaafatan reefkasaa kun abbileessa kiyyaa Ahmad Taqiiti jedhaniin. Suni Ahmad Taqii gaafa sun akkasitti qabanii egaa ajjeessan booda achitti poolis xaabaa darbanii fuudhaatti awwaaladhaa jedhanii nama awwaala keessaa tokko ana yeroo sun. Taaddasaa Birruutiis nin beeka. Hariiroon isaanii maali lameen isaanii? Yeroon sunitti gaagizee qabsaa'an amma nuti sabboonummaa bara isaanirraa barre. Ani san dura sabboonummaa akkasiin qabu. Sabboonummaa akkasiin qabu baradhee biyya alaatti eeguun dhufu. Eegaa Ahmad Taqiitii fi Ahmad Taqii ajjeefamee booda Elemoo Qilxuu ajjeefamee booda sabboonummaan Oromummaan natti uumame keessattuu maaliif wanni qabsoonuuf yeroo sunitti yeroo sirna fuudaalizimii ture. Yeroo sun keessatti hangam takka uummanni keenya miidhaa isaan irra ga'e jiru. Isaan sunirraa maqaan isaa eenyu Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo sun qabsaa'eef kanuma Oromoo tanaaf qabsaa'ee
gizoota jedhaniitiin galamsoo geessanii achitti hidhaa ture. Hidhaa jechuun mana hidhaa keessatti hidhamee taa'aa malee ala bahuu ni danda'a. Arbanyooch bakka jedhanii fi bakka hoteela inni taa'ee bunatti dhuguu fi uummanni Oromoo oguu dhufe itti barsiisu, itti qabsoo itti himuuf achittiin harka isa mataa isaa. Jeneraal Taaddasee Birruu. Qaamaan wal agartanii? Qaamaan soddaan kiyyaan agarsiisa. Amma ni jira soddaan kiyya. Amma ni jira biyya jira ni jira umriin isaa nama guddaadha. Isaatu hunoo namicha kana beeytaan aan jalakkiin beekuun jee. Taaddasee Birruu kaja'aniin bara kanaa Oromoo jecha qabsaa'u jiru. Ha qabsaa'u Haayile Sillaasee wal dhabee asitti hunoo hidhaa jiru. Komisir asitti jiru jee Taaddasee Birruun agarsiisa. Yeroo suniin aan Taaddasee Birruu akkana zaate isaatis arkee jechuudha. Amattaqii taatu akkasittiin qabri isaa irratti argame kitaaba kanarratti wanni kana fideef seenaa kana suuraa tana achii fideetiniin akka asirra bu'u godhe. Hayyee ka hedduu takka ulfaadhaan jaammas irra deebi'ee kabajamtoota daawwattoota keenya kitaaba kana akka carraa yoo harkatan akka dubbistan gamanumaan isinaaf affeera. Seenaa namoota gurguddoo hedduutu keessa jira. Kanneen akka Baaroo Tumsaa, Elemoo Qilxuu, Waaqoo Guutuu hedduu kan inni irraa fixuu hin dandeenye yerootu nama daangeessaa malee silaa irraa haasa'uu dandeenya. Kitaabni dubbistanii hin dhageega. Inumaa gama kitaabilee tiyaatiriidhaan wal qabatanii barraan kana akkam beektaniin odeeffadhe. Thank you. Galatoomi. Ani kitaaba adda addaa yeroon kutaa 11 fi 12 cirootti baradhu. Hayyee. Kitaaba keessaafu kitaaba amma Shakespeare faan kataban. Hayyee. Kitaaba Shakespeare katabe keessaa kitaaba yeroo sun faranjiinis nu barsiisti. Faranjiin Ameerikaa irraa dhufanii piiskool jedhaniini isaaniitu haayiskool nu barsiisa. Afaan Ingilizii isaaniitu sirrii nu barsiise. Yeroo sun kitaaba Shakespeare amma kitaaba akka Julius Caesar Qeesaar jedhan Julius Caesar fa'aa seenaa isaa guutuu dubbisee qoma keessaa hin qaba. Ammayyuu jechuun inni irraanfadhu irraanfachuus hin qabu maaliif gizeen hamilee qabu irra deebiitiin faatu dubbisa. Kitaaba Shakespeare akka hunooti Julius Caesar fa'aa akka kitaaba ammas The Merchant of Venice. The Merchant of Venice. Kitaaba sun akkamta akka kitaabni sunis harkisa. Kitaaba sunis ni dubbisa. Kitaaba ammas jaalala akka dargaggeedha Romeo and Juliet. Fa'aa sunis irra fiineetuma dubbistee qomatti illee walaloo fi yaadaloo isaanii qaban nama qoma mataatti illee qabanna. Hangamta akka waan literature kana jaalala qaba. Ammas Hamlet jedhanii jira, Macbeth jira. Midsummer Night's Dream jira. Midsummer Night's Dream jira. Yeroo sun gaa yeroo hamilee qabnuu fi yeroo dargaggummaa yeroo sammuun keenyaas banaadha. Kitaaba sun dubbisuun maana fayyade. Yeroo kitaaba sun an dubbisee kifilee 12 gayu dorgommiin takka dhufte. Dorgommiin tokko afaan Ingilizinyaatiin. Dorgommiin sun maal jaa taayitiliin isaa maal jaa The role of youth in nation building. The role of youth in nation building. Dorgomaa jaanii barreessan. Dorgommiin takka dhuftee nu dorgomachiisan. Achirratti nama 60 akkana. Achirratti waan Ingilizeenyaa kana jaaladhu katabe jecha. Achirra tokkoffaa beetiin waliin Ameerikaa dhaqeef suni. Filatamee Harargee keessaa. Filatamee American Field Service Program jedhan Ameerikaa dhaqee New Yorkitti kan hin baradhe siin jiru. Yeroo sunirraa faayidaa naa godhe jechuun litireeshariin kun idin jaalladha litireeshariin dubbisa akkasumatti illee kitaaba amantiis akkanumatti dubbisa. Kitaaba amantaa kan hin dubbisne hin qabu. Kitaaba musliimaa amantii kiyya guutuutti dubbisee irra deddeebi'ee hiikaa isaatii wajji baradha. Kitaaba baayibilillee irra deddeebi'ee baayibil dubbisee baayibil guutuu oggulamaa 3 dubbisee sirritti kitaaba amantii kiristaanaatis beekee jechuudha. Kitaaba Yahudaatis dubbisee kitaabni Yahudaa akkamitti jira jechuu ni dubbisa. Maali kun fedhii waan hin qabu jecha ani yeroo hedduu kan hin dabarsee barreessuu fi waa katabuu fi waa dubbisuu irratti. Ambaasaadarran ta'a jettanii guyyaa takka niyyattanii yookaan yaaddanii beeytanii? Anki jiru ambaasaaddaraan taajee ni jenne immoo ministeera dhimma alaatiin taajee ni jedhe. Ministeera dhimma alaa. Gaafaan yuunivarsiitii barsiisu maalirratti barsiisan African political system. Sistema Afrikaa keessa jiru bulchaa. Dippiloomaasii.
Middle East diplomacy. Diplomacy irratti barsiisa. Yeroo gaa diplomacy irratti barsiistuu fi kana gizee barsiistu inuma hawwita. Hogguu ambaasaadaroota televezyiiniitti agartu kabajaa isaan qabanii fi akkaataa isaan ittiin jiraatan hogguu agartu silo ambaasaadara ta'e inuma hawwita. Dhimma Abbayyaa yookaan the case of Nile jaan kana wal qabatu kana nama awwalaa eegalee waa hedduu irratti barreessaa artikloota garaagaraa barreeffamoota qopheessaa akkasumattis immoo fuuldura bahanii namoota warra biyya alaa dippiloomaatikalii amansiisuudhaaf yaalaa turan keessaa nama tokko akka taatan quban qabaati. Mee waanuma tokko osoo irra nu keessanii keessumattuu immoo ammaan tana Abbayyaan xumurame gaadarkaa hedduu keessa ta'ullee qooda qabda waan ta'eef. Maaltu isinitti dhagahame? Laal bara 1,000 akka faranjoota lakkoofsa faranjoota bara 1992tti amata 33 dura jechuudha. 34 kana dura ministeera dhimma alaa itti gaafatamaa North Africa and Middle East kaaba Afrikaatii fi jiddu galeessa bahaa achirratti gaafaan Director General ta'ee hojjedhu. Maal jedhaniin na filatan nama afurii nuti waan bishaan Abbayyaa irratti deemaati Gibsii wajji haala mijeessan hunjaan mata duree taati ol aanaan mootummaadhaan ni dhaqa isaan dura deemaati haala mijeessa advance delegation ta'a dhaqaati waan bishaan Abbayyaa kana irratti dudubbadhaan hunjaan. Ogguu suniin dhaqee Gibsi Masri biyya Gibsii ogguun dhaqu yeroo suni kaniin Gibsii sarkee sun duran agarree ogguun dhaqu nu fuudhanii akkam nu godhan manni Gibsii protokoliin fuudheetini bakka piraamiid jiru nu geesse. Bakka piraamiid jiru ogguun nu geesse sa'a takkaa fi sa'a lama jidduu filmii tokko nu garsiise. Dokumentarii film. Dokumentarii filmiin sun maal jaa Sight and Sound. Dokumentarii film Nile. The Nile River jaa. Sun irratti filmii nu garsiisan. Filmuma Abbayyaa irratti nu garsiisanii achirratti jecha takka irra deddeebisan dhaadannoo. Dhaadannoo irra deddeebisan maali? The Nile that created Egypt will not be allowed to destroy it. Abbayyaan Nile ha Gibsii uume deebi'ee akka balleessu hin hayyamnuu jaa. Ajaa'iba. Filmiin sun irratti hogguu akkana deddeebisan. Suni wanni kun maali? Bakka biraattis maal jaa? Abbayyaa kana bishaan Naayilii kana irratti Gibsiin walitti maal jedhaniin gaa sentimental attachment walitti hidheenya haa qaban maalirra beeynaa literacharii 10,000 oliitu walaloo fi yadaloo qofa 10,000 oliitu Ijipti irratti bishaan Abbayyaa kana irratti fi Sinaa maal maqaan isaa Aswaan Daam irratti barreeffame hangan takka uummanni Ijipti bishaan kana wajji walitti qabanii jiruuf jireenyi isaanii kanatti rarra'a. Dokumentiin achitti kitaabni katabame marri waan osoo Abbayyiin dubbanne waan bishaan Naayil osoo dubbanne tokko hin jiru. Qaama qalbii qaama isaa guutuu jiruuf jireenyi isaanii kana irratti rarra'a janiiti propagaandaa achirratti nu garsiisan. Ani kana eegaan dhagee boodaan gale. Galeetiniin waan Abbayyaa kun hogguu suni waan Abbayyaa itti yaadee waan Abbayyaa kana irratti katabu bishaan Naayil river irratti katabuu jalqabee jechuudha. Jalqabuu qofaa miti gaafaan paarlamaa seenillee filattoota paarlamaa jiru miseensa paarlamaa leenjisaatiin ture jechuudha waan bishaan Abbayyaa kana irratti. Namni amma gaafsun leenjii sun fudhate ammallee ni jiran. Yoo dhaganillee bishaan Abbayyaa kana irratti sanbooda gizeen paarlamaa jirus maal irratti barreessa Naayil dippiloomaasii bishaan hidhaa haaromsaa kana Abbayyaa gizee jalqaban Gibsii wajji hudduu wal dhabiinsi waan ture jecha ammas mariin adda addaa waan ture jecha marii suniin gargaara jee achillee dhaquu baadhu taa'ee artikilii adda addaa bishaan Abbayyaa irratti kan hin barreesses ni jira. Sunii kanaas hirmaannaa hanga humna kiyya hanga dandeettii tiyya bishaan Abbayyaa kana irratti kontribuut godhee. Hogguun galee mee bishaan Abbayyaa irratti kitaaba Itoophiyaa keessa katabame jee barbaadu ka Gibsiiti wajji walitti yaaduu kitaabni jiru. Kitaaba Abbayyaa kitaaba tokkoon arge. Kitaabni sun kami 1999 eenyu katabe Geetaachoo Waliyyuu kajaaniin yaa Abbayyi Mazaz kitaaba jiru qofa. Walaloo hoomee songs gizeen barbaadu 4 malee jiru. Compare what Egyptians isaan kan isaanii faana gaafa wal bira qabdan wal bira qabdu yeroo sun nuti
سمبودا nationalism dantaan biyyaatii fi fedhiin biyyaatii fi bishaan abbayyaa kanarratti namni barreessuuf jalqabe kunis wanni yaadadhu tokko bishaan abbayyaa waan kaaftee. Dippiloomaasii wal qabatee namni sila ambaasaadara ta'uu qabu tokko yookaan ambaasaadara ta'e tokkorraa maaltu irraa eegama? Nama akkamii ta'uu qaba? Maaliin tola yoo jenne hoo? Gaaffii takkaan inni naan gaafanne akkanatti waan gaggaarii na gaafatte jiraadhu namni ambaasaadara ta'uu fedhu if qopheessuu feessa dura waa dubbisuu feessa. Maalirraa dubbisuu feessa? Waan dippiloomaasii irra rarra'u, waan seenaa irratti rarra'u, waan ikoonomii irratti rarra'u irraa bal'isee ambaasaadar karaa lamaan ta'an. Tokko bakka mangistiin itti si muuddee bashuma muudamtee ramadamtuu jira. Ambaasaadara keeriyer, ambaasaadara professional ta'ee ministeera dhimma alaa keessaas hojjetee barnoota amma akka reefu ennuu PSIR fi international relation international economics baratee nama sadarkaa sun guutuu ta'ee nama ramadamuu jira. Lameen irraa maaltu eegama? Lameen irraa maaltu eegama? Ambaasaadara guutaatee ta'uu feetees all round knowledge. Attribute yani kana diplomatic attributes. Ateessaan maa kana qabattee dhuftee hin beeku. It is called diplomatic attributes. Diplomatic attribute jechuun kana faadha. Ammas miidiyaa akkamatti niyaamtee na gaafatte kan miidiyaa irraa shaayii awwee godhuu hin feesisu. Biyya namaa jirta waan biyya Itoophiyaa barsiista. Miidiyaa sitti dhiyaattee miidiyaan oguu si gaafate gaafiif deebisuu qabda waan biyya keetii. Gaazexaa irrattis barreessuu dandeessi barreessuu qabda. Afaaniin dubbattee komitee warra biyya amansiisoo feetes dubbattee kana hundarratti nama qophaa'ee meentaalii qophaa'ee afaanittis qophaa'ee ambaasaaddarummaa hoo ta'e biyyallee bakka gaarii bakka bu'aatee biyyaafillee bu'aa fida maqaallee biitinii argatte jechuudha. Hayyee hedduu takka gaariidha. Biyyoota meeqatti ambaasaadara turtan? Alaala biyya ambaasaadara ogguun turu yeroon Afrikaa kibbaa dura dhaqee teessoon tiyya Piriitooriyaa magaalaa gudditti muummitti Dawwa Afrikaa haa taatu malee biyya naannoo Afrikaa kibbaa jirtu irrattis wakiilinnaa fudhadhee achittis ambaasaadaran ture jechuudha. Akka Namiibiyaa takka Lesotho jedhanii jirti lama Botswaanaa sadii Swaziland afur biyya kana irrattis ambaasaadar accredited to these countries. Biyya kana achirratti deemeetiin waan gama Itoophiyaa kana irraa dubbanne jechuudha. Hedduu ulfaadhaa osuma haasawinu gaafii takkaatu silaan gaafadhe jeetiin ni jedhee. Obboleessa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa awwala yookaan jalqabaa kan ta'an Hassan Ali obboleessa isaaniiti isin? Ana obboleessa isaanii hangafa. Hangafa? Ana hangafa isaati. Anaa fi Hassan jidduu dhiira lamaa jira. Hayyee. Hassan dhiira keessaa nuu quxusudha. Hassan yuunivarsiitiis gaafa nan barsiisu innis yuunivarsiitii barate. Hassan Ali nama cimaadha. Nama sabboonummaa qabu, oromummaa qabu, itti dhagayamu. Nama haalaan illee qabsaa'ee. Gaafaan ani ambaasaadara tahee Dawwa Afrikaa deemu innis pireezidantii Oromiyaa ta'ee as filatame. Ajaa'iba. Lameenuu. Mee dhaamsa barbaaddan dhaamaa fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ka jalqabaa kan ta'an obbo Hassan Ali obboleessa isaaniiti jechuudha. Maayii irratti waan isin jechuu barbaaddan osoo kana je'ee akka dhaamsaattis ta'uu danda'a. Wanni hafe wanni takka illee wanni hafe hin jiru waan hunda guutuutti na gaafatte wanni takka dhaamsuu dabarsu namni tokko waa sadii irraa tokko dhabuun qabu. Sadeen. Tokko nama seenaa dalagu ta'uu qaba. Takka. Seenaa hoo dalagee nama seenaa guruppii takka keessa jira jechuudha. Yoo seenaan dalageen immoo nama seenaa barreessu ta'uu qaba. Nama seenaa barreessu. Yoo nama seenaa barreessullee ta'uu dadhabe nama seenaa dubbisu ta'uu qaba. Sadeen kana keessaa if dhabuu qabu namni tokko. Namni tokko hoo sadeen kana keessaa if qopheessee sadeen kana keessa jiraate namni sun jiraate jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma nama reefu jirarraa qabee dubbisaatiin as gahee jedhu dubbisaatiin as gahee itti laffa'eeti itti dararameeti itti rakkadheeti gizee rakkooti itti beela'uuneetini barannee sadarkaa kana geenye malee akkanumatti laaftuun sadarkaa kanarratti namni shumataan nu kan hin jiru. Ittiif qopheessaa waan ta'uu feetanitti namni kun ittiif qopheessuu qaba. Akkasitti waa dubbisee waa qoratee qorannoos godhee yoo jiraate
ani gaarii na fakkaata. Itti fayyadamaa jechuun fedhamaa.